Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota Ayoo Ashamaa harka foonii warroonni amantaa biraa hordoftanis sirra jirtu hordoftoota kiyya baga jiraatanii baga sa'aatii kana eedan alhamdulillahi rabbil aalamiin anis nagee qaba har'as fedha rabbii guddaatiin deebi'ee dhufee jira. Isinis baga jiraatanii baga sa'aatii kana eedan isinin jedha hordoftoota kiyya warroonni chaayinaala kiyyaaf haaraa taatan subscribe share like naaf godhaa isinin jedha hordoftoota kiyya. Hundi keessanuu subscribe waliif haa goonu. Subscribe ittiin kafallu, like ittiin kafallu waan ta'eef subscribe waliif goonee walaa jajjabeessinuu isinin jedha obboleeyyan tiyyaa ilmaan Oromoo hundi keessanuu namni YouTube qabu hundaafuu subscribe waliif godhaa. Subscribe ittiin kafalamu walitti hasaduun bu'aa hin qabu. Waliif godhaa maatii waliif ta'aa wal daawwadhaa isinin jedha. Asumaan channel kiyyallee haaraa subscribe naaf godhaa. Share naaf godhaa, like naaf godhaa isinin jedha. Akkasii hordoftoota kiyyaa har'aa gama dhufetti isin dabarsa. Baga bara haaraa bara 2015 nagayaan geettanii bara 2014 nagayaan dabarsitanii 2015 nagayaan itti ceetanii isinin jedha hordoftoota kiyyaa walumaan baga itti geenne baga geettanii kan bara dhufullee rabbiin nagaan ittiin nu haa gayu. Bara 2014 keessa rakkoo hedduutu ture. Rakkoo baay'ee keessan keessa tarree bara 2015 gayuu kiyyaaf alhamdulillahi ani gammachuu hedduun qaba. Isin hoo gammachuun keessan maal fakkaatti koomentii jalatti naaf barreessaa isinin jedha. Ani hedduun gammadee jira alhamdulillahi rabbil aalamiin. Bara 2015 kun bara gammachuu ka jaalala ka biyyi teenya itti nagaa argattu. Biyyi rakkoo qabdu tun rakkoo ofii furattee nagayaan wal bulchanii wal tasgabbeessanii nama tokko jala ce'an rabbiin nuuf haa godhu. Lola kana rabbiin nurraa haa dhaabu. Akka amantaa keessanitti rabbiin nuuf kadhadhaa isinin jedha obboleeyyan tiyya. Yoo biyyi nagaa hin qabaanne wanni hunduu baay'ee rakkoodha. Yoo biyyi ofii nagaa qabaatte waa hundaa yoo dalagattillee yoo biyyi namaa keessatti dalagattillee itti godhachuu dandeetta. Yoo biyyi tee nagaa hin qabaanne halkanii guyyaa hir'isuu qabu yaaddoo hedduutu nama qaba. Namni maatii biyya keessaa qabu maatiin kiyya maal ta'e jedhee yaada. Hedduu rakkoodha jechuudha. Rabbiin rakkoo kana hunda keessaa nu furee nagayaan tasgabbiidhaan warri wal lolullee walitti araaramanii biyya teenya biyya nagaa nuuf taatee akka biyya namaa tanatti akka nuuf guddattu abdii qabna inshaallah. Bara kana keessa rabbiin akkas nuuf haa godhu. Du'aayii kadhadhaa afaan beeytanii yaani afaan beeytaniin akkaataa amantii keessaniitiin rabbiin kadhadhaa isinin jedha hordoftoota kiyyaa. Barri 2015 kun kan waan yaaddaan itti argatta rabbiin isiniif haa godhu. Ka ilma barbaadu ilmoon badhaasee ka abbaa manaa gaarii barbaadu rabbiin abbaa manaa gaariin badhaasee ka haadha manaa gaarii barbaadus rabbiin haadha manaa saalii badhaasee gammachiisee bara gammachuu ittiin jiraatan rabbiin haa godhu. Warra biyya namaa keessa jirtanillee rabbiin warra galuu barbaadu maatii keessanitti nagaan isin galchee nagaa wal isin garsiisee waan dalagattanitti namarraa haa gootanii itti jiraatan rabbiin isin haa taasisu. Barri kun bara qoofaa nuuf haa ta'u inshaallah akka nuuf ta'us abdii qabna. Rabbiin nuuf haa godhu rabbiin nurraa haa gootu. Yoo dura hiyyummaa qabaannee durumatti nu haa ceesisu bara kana keessa. Akkanaati isinin jedha hordoftoota kiyya. Isin hoo yaadni keessan maalii gammachuun keessan maal fakkaata? Ani alhamdulillah gammachuun kiyya daangaa hin qabdu. Bara haaraatti nagaan ce'uu kiyya hedduu gammachuu qaba. Isin hoo gammachuun keessan maal fakkaatti? Akkasuma bara haaraa kana keessa karoorri keessan maal fakkaata? Fedha rabbii guddaatiin namni waan karoorse tokko irratti rabbiillee galmasiif gaya. Karoorri keessan maali? Kan bara darbee san keessatti mudannoon keessan hoo maalidha? Yaadadha. Koomentii jalatti naaf barreessaa. Warri barreessuu barbaadan warri immoo barreessuu hin barbaannellee ofuma keessanii yaadadha isinin jedha hordoftoota kiyya. Barri 2014 kun mudannoo akkamii isinirraa fudhatee akka ta'e maaltu keessatti akka isin mudate yaadadha. Asumaanii warri bara 2015 kana keessatti karoora guddaa qabdan rabbiin karoora keessan galmaan isinii haa gayu.
akkasiisin jedhaa hordoftootaa fi jaalatamtoota kiyya har'aa yaanni kiyya kana fakkaata gammachuurraa waan haasa'uyyuu wallaalee jira gammachuun kiyya daangaan qabdu alhamdulillah rabbiin gammachuu kan akkanumatti walitti nu haa dhaabu hanga dhumaatitti nu haa gammachiisu addunyaaf akirallee akkasiisin jedhaa daawwattoota kiyya yaada baay'ee siin qabu waan haasa'u baay'ee siin qabu kanuma gammachuma kiyya kana isinitti ibsachuudhaaf dhufee isinoo gammachuun keessan maal akka fakkaatu koomentii jalatti naa barreessaa akkasuma immoo laayik waliif haa goonu viidiyoo kanuma nama kamiitu jechuudha ijoollee Oromoo warra Oromoo ta'an hunda anammoo ijoollee Oromoo yoo argu yuutuubii sabskraabiin kun oduu kalakkaa'amu taate wallaahi baay'eedha jechuudha biraan taru hundaayyuu argu subscribe godhaa fi like godhaa fi isin hundi keessan akkasuma isinitti haa baratu subscribe godhaa subscribe gochuun waan guddaa miti itti isin kafalamu subscribe godhaati bira taraa isin jedha walaa jajjabeessinu walaa guddisnu warra yuutuubii keessan isin guddatellee warra yuutubaroota haaraya lafaa ka'an tana haa jajjabeessinu jajjabeessaanii isinin jedha hordoftoota kiyya walitti hasadu gatii hin qabu walaa guddifnu yoo guddatan bakka takka ga'anii yoo namni tokko guddate Oromoon takka yoo guddatte akkasuma kalafaa dhufullee guddataatumaan deema wal guddisuun aadaa keenya haa ta'uu yaadni kiyya har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata hanga yaada biraatiin viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.